nama harka fuunee akkam nagaa keessanii jecha arraan tan immoo viidiyoo sheekhaa roobeedha feetu farda fidii hoolaa maal fiddaa miti jeentana laallee haa deebinu balaw Abbo Jawaar Mohaammed an nama Finfinneetti mana keetitti illee hoolaa qabadhee si dhufe amma farda fidii koottu eebata Jawaar Mohaammadin iyyisiifte akkanatti galatoomii ulfaadhu obbo warra ammootiin akkasitti dadhaban wallahi wabillahi watallahi viidiyoon kee hin jirti ajjeesiisaa jette baasaa fi jaran Yoos gubbaratti ibiddan kumne yoos gubbaratti ijoollee walloodhaan ibiddetti inni ana hin jirre si galee siru yoos gubbaratti ibiddan kumne yoos gubbaratti ijoollee walloodhaan ibiddetti inni ana hin jirre si galee mana keetirre ee fidee dhufe ree maal godha Jawaar re'ee keetirra si balaalu keetii sanu namni hagana gowwoy takkana baroodu wada jaran ada hama cululee wayyaa kanar ada jarana maaluma jettan kanarra hama cululee wayyinaayu ibada Jawaar Mohammadi ankara sin fedhu bar wallahi Jawaar Mohammadin fedhu siyaasa isaalleen deeggaru kanarratti garuu si deeggare Jawaar kanarratti akkatti waccisiisuu kanarratti akkanatti nama zaalimaa qabu irratti akkanatti haqa dhiiga ammootiin hiyyeessaa baasuu kanarratti wacce ka akka hafarsoo akka usmee bakka seentu wallaaltee akka gurbaa kana akka hama culullee kuni ima ammootiin badeeyyu gurbaan hagana gahu abbo maali sangaan hagana gahu akkana baroodu abbo laa hawla walaa hama culullee wayyinaayyuu kanarra bata jarana akkasii wayta iyyitee dhiiga ammootiin hiyyeessaa balleessaa jettu sanoo abbo viidiyoo isaa ibaasa wallahi wabillahi watallahi gize shallaale viidiyoo kee maa sobda abbo badiin qabu jettee akka nama malakol mootitti dhufeetitti shaadaa qabadhuutu Jawaariin shaadaa qabattee ammaa duuta ka Jawaariin sitti dhufe quf jedhii taa'e amma manuma kee cim amma rabbi siin lole Jawaariin sababaa godhe malee rabbi amma rabbuma siin lolee cim takkan dubbatiin akkuma garaa jirtan Assalaamu alaykum hundi isaanii Jawaariif harka kannan shahadaa qabatayyuu jetteerra wayyaa Jawaariif ashahadu Jawaar jechuu qofaaf ilaalama harka kannan Rabbiin kun viidiyoo amma culullee tanas nama laalime qulqulluu akka Profeesar Ahmad Culullee namni bu'e tokko illee hin bahu cac oduun amma isinii akkana qabu kunoo akkuma argitan viidiyoo tanas laallee Jawaar adeemnu Mohaammed jechuudha gaafa takka jedhee dubbii dharaatiin namoonni dhuunfaadhaan rakkoon irraa qaban suuraa Jawaaritti erganii Jawaar suuraa kiyya maxxanse namoonni komii dhuunfaan irraa qaban hedduutu gammadaa ture hedduutuun irratti viidiyoo hojjechaa ture garuu har'a hoo dhugaan galabbaxamtee Jawaar Mohaammed eegaa dhugumatti akka ijoollee Suud Arabiyaa kanatti furmaata godhuudhaaf kan kutattee kaatu taate jechuudhaan hawaasni Oromoo bal'aan namoota dhugumatti akka Suud Arabiyaa keessaa qooda fudhatan kan mallaqaanis meeshaa waraanaa dirasii bitan amma maxxansaa jira jechuudha Jawaar Mohaammed kunoo qabsoon isa kana qabsoon sirriin nuti waan kana waan humni keenya nu dandeessisu goonne imimmaan keenyas itti buufanne maa bootta nuun jechaa turan gaafsan garuu har'a Jawaar dhugaa jiru gaafa inni maxxansu warra viidiyoon irratti hojjetee kolfaa ture essayyo warra jedhe mara har'a Jawaar Mohaammed fotoo isaanii maxxanse ay dalagaa rabbiiti beeki kun dalagaa rabbii keessan seenii naawwita isiniin jennuun amantanii jechuudha isa kana qofaa miti namoota kanarraa mallaqa argatan kan namoonni kunniin leencatti darban kan namoonni kunniin qurxummii itti darban jawwee kiyya bakka kanatti dogoggortee namni kun qurxummii naa darba jawwee kiyya bakka kanatti dogoggortee namni kun leenca naa darba jawwee kiyya bakka kanatti dogoggortee nama kana nuu kaasi jawwee kiyya habiibii kiyya hin dalagu jaarsummaa natti hin ergatinaa bakka kanatti kun ona gammachiifteerta balaa qabsoon dhugaa isii tana malee namni dhuunfaa qabu tokko fotoo Ahmasitti ergee ka keessa rakkoo biraan irraa qabu gammadee harka dhaa ture jechuudha Ahmad ammoo nama qulqulluudha ijoollee Suud Arabiyaatiif nama sagalee taa turedha ammas rakkoo kana keessa hin jiru jechuudha maal jedheen beetanii Jawaar warra
ebaluun kun nama miskiina bira dhaabbata anallee yeroo tokko leenca na darba jawwee kiyya habiibi maaloo nama kana nurraa kaasi fotoo kana yaa nama isin jibbitan dharaan ajjeefamuu qaba dharaan hidhamuu qaba dharaan yakkamuu ta'uu qaba yakkamaan ammoo humna mallaqaatiin meeshaadhaan birriidhaan namoota kanaa tumsa godhe fotoon isaa yoo maxxane ka'uu qaba jettanii kadhattanii Jawaar ammoo maal jedhee barreesse beektanii waan akkasiin goonu maarree kiyyaa leenca darbaa miskiina deeggaraa nuti miskiina deeggaraan turre miskiina meeqaa wacii godhaa turre nu leenca isinii darbuu miskiina deeggaruu si fakkaata dubbiin achi bira lixxee jirta abbaa kiyya haqa keettu si baasa dhugaa rabbi sitti kanaafuu Jawaar Mohammad amma karaa sirriirra jirta namoota yakka guguddaa dalagatan kan gaafati fotoo kiyya maxxansite sooshaal miidiyaa kana irratti argaa kiyya jibbaaf jecha samiitu qebeeqa jira mirqaanee namoota san hunda har'a fotoon isaa dhufee hogguu maxxanu rifatanii bishaan ta'an jechuudha dhugaan si nyaatte obboleessu ani Ahmad Cululleen dhugaa qaba hawaasni Oromoo bal'aan ayyakka Saudi Arabiyaa keessatti lubbuu namaa miidhuu irratti gara kamiinuyyuu hirmaadheen jira viidiyoon kiyya kam isin agartan ka miidiyaa irra deemu kana malee wanni biraa wanni takka hin jiru rabbi guddaan na arga qulqulluu kanaafi dubbiin jabaatee itti fufee jira namoonni bebbeekamaan duuba kana ta'anii mallaqaan guruppiidhanii rakkoo Saudi Arabiyaa hammeessan hedduu isaanii manni maxxanaa jira waan ajaa'ibaati gama biraatti namuu odeeffannoo qooqitu sabbar zeenaa biraallee qabadhee isinii dhufa waan addaattu jira galatoomaa isiniin jechuu barbaanneeti walii galatti dubbiin jabaatee jira namoonni akka kana keessaa qooda fudhatan Jawaar maxxansuu itti fufee jira warri ammoo leenca walii darban qurxummii walii darban walirraa kadhataa jiru jechuudha dubbii ajaa'iba. Viidiyoon kun kanuma fakkaata kattiyaan immoo viidiyoo manguddoon teenya Jawaar Mohammad bakka kaatan dhaban. Video kana du'aatii manguddoo keenya kana dhaggeeffannee adeemnu mee. Hajjoota qabsaa'oota Haaji Jawaar Mohammad Gabbaalii fi Haaji Jawaar Mohammadii fi hajjoottiin haqa baasuu fi dhiiga Oromootii fi rakkoo nama zallamee baasuudhaaf deemtan rabbi jazaakumullahu khayran rabbi isin haa gargaaru dura isinii jedha. Maqaan kiyya Sheekh Nasruddin Sheekh Mohammadii jiraataa Harargeeti ammoo quuqama qabsoo gaaba qeyrootti irraa kaatee ilaa gaaba hanga ammaatii isin deeggaruuf isin jala jira. Kuttoo taanta biyya guutiitii wajjin ta'amma ammoo yeroo dadhabaa dubbachuu hin dandeenye hafiigee dheessuu hin dandeenye. awwaalame baab takka rabbi haqa keessan kan dhokate rabbi haa baasu nagee rabbi isin haa godhu awwa qabsoo isin jiraata rabbi fiinte isin haa baasu oolalootaa fi namni faayidaa qabu gaaf tokko nabiyallaa Muusaa naqiyya rabbiin dubbateeni yaa rabbi ilma namaatiin na cinqeefirraa narraa qabsiinarraa dhofkennaa rabbi naqiyya subhaanahu wa ta'aalaa Muusaan dubbate nama kana aanuma keessaan uumee isan jedhamni namni immoo namuma sadi dubbataa nama beekumsa qabu ka horii qabu ka bareedummaa qabu takka nama sadeen isaanii jiru kan hinaaffaa dubbatanii hinaaffaa bakkana godhatanii waa takka laalii nama irraa faayidaa qabu namni dubbatu hin jiru kanaaf hayyuu keenya hayyoota siyaasaadhaa Haaji Jawaar Mohammad haqarra jirtaa dhukkubsamoonni fi warri haqaa cuftinus si wajjin jiran gufuu sin raaqabu ta'itti haate fiinxa siyaa baasu haqaa wasi haa qunnamsiisan hunda hara haqaara siyaa oobu waan itti laphaate hujii rabbi bakka gahu waan itti haate tan galmaan geessaa fiinxa siyaa baasu guyyaa jummaatiin nagayaa fi gammachuudhaan naajilaalu bobbaagalaa isa warri harkoos Oromoonni sheer laagoyaatii Jawaar Mohammad Dabbaal warra karaa amma haqa baasu kanaaf lappe isin cuftuu galatoom jechaadha isaan naagee Oromoonni salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khayri guddoo kadhaa abbaan kana fuudhee naagee dura arkees qabsaawaa dhugaa haqarra tuntaa'u haadaanumaan billees tokkummaa rakka hundaa'u jaa fiinxa dhaabaa nagaa naajiraadhaa salaamu alaikum. Haji asirratti namichi kun eebba haadhaa moo eebba abbaa moo eebba rabbii qaba jettu kana akkas hattuu barbaadee akkas biyya hambaa seenee biyya mootummaa guddaa qabdu kana keessa seenee hattuu nama qaltu kana kan ifa baasee yakkamaa seeratti dhiyeessu kuni nama tokko ta'e kam jettanii eebba haadhaa moo eebba rabbiiti jettu. Wallaahi kun akka gaafa gartee nama sadi haa
karaa haadhaa keessatti ijoollee dubbate Iisaa fi Jureejii sajanii tokko qofaan dubbate. Muujizaa rabbiin Jureejii fi Iisaa Dabbaaloo qabsaa sabaa yoom ta'e eebba haadhaatiif ni Dabbaalii fi Jawaar hunda wal qixxeesse manguddicha. Handoota ta'es oolota ta'e keessaa warra haadhaa toleetu muujizaa akkanaa qaba. Namni kun hikmuma rabbii kanneen ijaazaa rabbii eebba haadhaa qabaa'e haqaan deema ammoo booddee keessa maal abiyyee mana maalii laayyooti mootii ta'uu harka jedhee abite foolii nuti dulumaanuu mootii isaa ta'us akkanuma garraa ijaazaadhaa qaba ganaallee nuti illee oromoon itti ijaazaa sii kannite arargeen warri shawaan namni haqaan jimma warri haqaan deemu cuftinii sifaana jira islaam sifaana jira karaa miishoo ta'arraa tana fuudhe ta'arraa tun akkasuma immoo peejii keenya kana sabskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaan isin jaa ani immoo Tookiyo miidiyaa irraa kan isin dabarsaa jiru Toofiq Mahmadiidha nagaan jiraadha hanga waan haaraa biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadha qabamtee siifaana